Maatu tuqtanii tola nurraa eegdu. Maatu tuqtanii tola nurraa eegdu. Ammachi harre subhanallah harre digo ni gara nu baba wambade kaba Malugabeku mutola yo hida ola mutola mama hida ola mama mutola mama hida ola Sanjira jetela ngabatu Akana yoyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Welcome abu ardina caccalalee xerramaaniin teessa. Higa anyway baga nagaan dhuftanii welcome me video kana soli qoqooda arrantana Itoophiyaan maa diigamti warra jedhu baay'ate. Itoophiyaan hin diigamtu warra jedhu. Warroonni Itoophiyaan hin diigamtu jedhu honi eenyu isaan warra jettu takka fa jala qoqqonna. Lammaffaa Itoophiyaan hin diigamtu gidee maali Itoophiyaan maali? Itoophiyaan nama moo Itoophiyaan lafa moo Itoophiyaan maali? Maali sodaan isaan keessa dhufte? Warri akkanatti adda durummaadhaan Itoophiyaan tuni hin diigamtu warri jedhu kana isaan irraa jideen xalaan xiqqoo keessa deemee irra isinii ibsa. Sangubbaa wallistoota keenya thank you so much. Erga du'a Hacaaluu booda erga keekiyyaan karaa nu saaqe keekiyyaan barraaqan nu jalqabee itti aanee eenyu itti aansee ammallee eenyu Tafari itti aansee ammallee akkanuma ijoolleen jajjabduun eenyu Ittiqaa Tafari itti aansee ammallee eenyu maqaan isaa Galaanaa Gaaromsaa ammas deebee Ittiqaa eenyu maqaan isaa Keekiyya ammas Yoosan. Thank you so much guys. Isaan duraan wanni isaa yaadan yoo wallisaa jabaa tokko keessaa qabnee ajjeefne ammaan booda sirbi qabsoo ni dhaabbata. Namni Oromoo kakaasu ni dhaabbata. Qabsoon Oromoo kara dhaabbatti. Yoo aktivistii Oromoo jabaa tokko keessaa hiine isaan duraan hidhuun kaane Jawaar. Isaan duraan Hacaaluu wajjin awwaaluu kaan Jawaar. Das kaayyoon isaanii sani. Karoorri isaanii hoggaa isaan rasaasa waliin banan fuudhanii Jawaarillee achumaan kuchiisu ture. Kaayyoon isaanii rabbiin hin jenne guyyaan Jawaaris hin geenye dhaabbadhaa jaanii dubbiin sana akkasii Jawaar mana hidhaa seenee jechuudha. Isas yoo hiine qabsoon Oromoo ni dhaabbatti. Qabsoon Oromoo daase yaawee lakkumii waan jettuudha jechuudha.
amma ga erga du'a caaluuti waggaa dabarree jirra erga Jawaar Mahaammad dhamanis dhugaadha qabsoon karaan Jawaar Mahaammad gaggeessaa turan qabsoo karaa nagaati qabsoo wayyaaneen osoo Itoophiyaan arraan tana isaan hin diigamtu ja'anii diddiigaa jiran tana ta'addaan burkuteessaa jiran tana wayyaaneen osoo isiin xiqqishoon shasharafamini erga Oromoon diddee qabsoo karaa nagaatiin harka ol qabdee irraan darbite isinii dhiisettee qulfii kannitee kuttee jechuudha hanga hattuun yookaan maali eenyu lamisi hanga madaqichi kun dhufee hanga madaqichi dhufee qulfii tana nurraa hatee masaraa mootummaa hin seenin Oromoon wayyaaneen persentii 95 irratti darbitee haatee biraa kutte jechuudha. Arraan tana warri waggaa 27 bulchee fi warri waggaa 3 bulche daameejiin isaan Itoophiyaa irra fidanii fi daameejiin akka sabatti sablammoota irra fidan haa ta'u ikoonoomii irratti haa ta'u karaa adda addaatiin wanni isaan fidan laki madaqoo jechuun madaqoo jechuun bineensa alaa dhufe yookaan hoolaa yookaan farda yookaan haaroo dhufee qe'eetti dabalame jechuudha. Sun Abiy madaqoon. So madaqichi kun hanga dhufee qabsoo teenya tana fuudhee arraan tana daameejii kana hunda nurraan hin gahin. Duraan kaayyoon isaa Jawaar Mahaammadiis hiine Haacaaluun du'e qabsoon Oromoo kara dhaabbatti jennoo akkasii miti jechuudha. Hanga waraanni bilisummaa Oromoo yookaan namni abaa ojo lubbuun keessa namni sadi jirutti Oromoon tun numan banne. Wanni tun vaayirasa kaansariidha. Waboon yookaan abaa'oon laala Oromoo tana mee laala odoo silaa akka Galaasaa Dilboo akka Leencoo Lataa akka Diimaa Nagoo jarri kun hundi cheermaanii turan ilaa allaa lubbuun jiran. Warri Tigraay bilisoomse hundi kutan qabritti kamallas dhukkubsatee du'e ka isa booda hafe qabsoodhaan arraan tana qabsoo biyya ifiitti du'an jechuudha. Teenyatuun arrallee numa jirte jechuudha. So maal jechuu barbaadeet odoo silaa faawundarii fi odoo silaa cheermaanonni nu qabsoo tana ganan akka amma gananii tatta'an kanatti ilmi Oromoo hin baduu jechuudha. Numa turti malee qabsoon tun. So amma maal jechuu barbaanneeti waggaa 3 kana waan deemaa jiru arraan tana keessattuu warri akka Abiy sa'aatii 24 immiyya Itoophiyaatti farsum ja'a. Maaliif? Madaqoodha. Akka Addisuu Araggaa immiyya Itoophiyaatti farsum ja'a 24. Addisuu Araggaa qixaawu. Maaliif? Madaqoodha. Akka mucaa wallisaa ammaan tana nuti nama goonee asii maallaqa walitti darbinee fi gaafa biyya tana dhufan. Oromoorraan beekamee erga nama tahe booda inninis ammas bahee immiyya Itoophiyaan hin diigamtuu jaas bahee eenyu maqaan isaa naayama gurbaa Gujii kana eenyu maqaan isaa wallisaa kan naayima maqaa isaa eenyu amma sirba Itoophiyaa baase kana. What is his name? Just write his name for me please. Gurbaa amma wallee Itoophiyaa jettu afaan Oromootiin nu baase. Ganaa Minilik nu baasu ta'a. Dhageessanii hanga maqaa barreessanii eenyu maqaan isaa. Aboo gurbaa as Ameerikaa nu bira dhufe wannaa fa'aa hojii. Haacaaluu fa'aa hojii as nu bira dhufe Ameerikaa gaafa dhufe. Jara afran keessa amma Itoophiyaadhaaf boo'u tokko jira kaseefuu faantaa'uun irra taa'ee maqaan na jalaa badee. Abush, thank you so much. Abush Zallaka. Warra akka Abush Zallaka fa'aa wallisaa keessa. Madaqoota amma kunutti madaqoodha. Jarri kunutti madaqoodha. Galteen. Sini galee. Isaani warri arraan tana immiyya Itoophiyaan narraa hin du'in. Immiyya Itoophiyaan narraa hin du'inii. Immiyya Itoophiyaan hin facaatu. Immiyya Itoophiyaan hin diigamtu jedha. Immiyya Itoophiyaan wilii raafamti. Impaayara waan taateef raafamuu qabdi. Akka gaarii raafamteeti dhadhaan keessaa bahuu qaba jechuudha. Kana gubbaan warreen ammaan tana wallistoota keenya wallistoonni keenya warri boodarraa kun erga Haacaaluun du'es sagalee isaanii dhaamsanii arraan tana sirba qabsoo ummata kana beenzila tahanii ummata kana kakaasaa jiran jechuudha. Hawaasa keenya sochoosaa jiran jechuudha ammaan tana. Sini galee maal jedhe dura keekiyyaan waraana fuudheeti gumaa kafalannaa jedhe kaateeti qeerroon guututti irra guddaan isii jaalmarroo biratti dabaramte jechuudha.
Rabbiin gaafa Oromoo dandamu jaalmarroo dichisiisee alatti hambisee jechuudha. Isin hin geenye dhaabbadha. Hundi keenya gaafa machoofnu san marroon maal jee lakkii hin geenye yeroon hin bilisoomne jeedid hayyee dhaabbadhu rabbuma ala kaayee isallee. Arraan tana gaafa keekiyyaan dubbii tanaatu wallistoota walitti qabataa dhaggeeffadha. Amma keekiyyaan sirba waraana erga inni lafaa kaase jeelloon qeerroo akka jirtu achi seente jechuudha. So wanni hundi taayimii hojii deemee amma birraa wal agarraa kajoo dhufe jechuudha. Eegee itti qaata farii gadhiisee booda kaantu dhufee habirraa wal agarra jechuudha. Ammaan tanagaa sangubbaan kunilleen bulloon garmaamu tolaa maaliif mana hidhaa oolaa keenya hayyuu keenya tutuqa akkamitti tola nurraa eedaa jechuudha. Kanatti gaa taayyeen dongoraa lafaa ka'ee arraan tana isaa fi addisuu araggaafa maarree lakkaawii jennaan maal lakkaawii jejan. Kanaaf nuti harroota maanuun faarsinee jechuudha taayyeen danda'a kun. Nuti hoo wallistoonni zabana kana laala gurbaa kana. Iga taayyechi. Taayyee dongoraa maal jette? Nuti hoo maanuun faarsinee isin maa isin faarsina nuti isin nama isin faarsu ni qabdan. Namni isin faarsu akka caalaa bultumee kriminaala. Caalaa bultumee gaafa dura sirba eegalu hawwisoo opiidiyoo ture. Hawwisoo opiidiyoo ture Jaafar Ali wajjin Jaafar Yusuf wajjin gaara dhaqan achirraan South Africa dhaqe erga South Africa dhaqe maal ta'e mucaan? Maallaqaan nama deemee nama ajjeesu ture. He's a drunk. He's a druggist. Bakkuma huno gurraaleen oltu oolaa jechuudha. Galgala ganama bakkuma onna irraan dhabamu jechuudha. Raqarra deema. Achi gaafa tures crime dalaguu ture South Africa keessatti deema community South Africa gaafadha. He's a criminal. Crime dalaguu ture. So arraan tan eessa dhokota madaqoo keessa dhokotaa jechuudha. Warra immiyya Itoophiyaa warra ummata lamaatu akka gaariitti Itoophiyaa tana jaalata. Tokko warra crisis identity qabu. Warra crisis identity qabu fi warra economical crisis qabu amma si dabalee warra criminalota jechuudha. Akka gaafa dura Itoophiyaan gizee jaaramtu churchii kana hoggaa jaaran churchii ortodoksii kana hoggaa jaaran gadaan bakka hundatti jaaran maal gochuudhaaf warri gadaam seenu warra nama ajjeesee achi keessa dhokota deeme. Amma biltsiginnaanis maal taate immiyya Itoophiyaan hin diigamtu warri jookuni warra ganamuma identity crisis qabu jechuudha. Warra qabsoo waa'ee sabaa kan nu keessa dhokatanii hundi isaanii guddarra haga xiqqatti. Bar Itoophiyaan tuni odoo sila hayyuu Oromoo nyaachuu baatte namni isii jibbu hin jiru. Nuti Itoophiyaa miti Afrikaa hin jibbinu. Odoo sila arra Afrikaan takka taate osoo Afrikaan tunuu takka taate arra ni jaalanna nuti Itoophiyaa miti. Arra Afrikaan tun akka Ameerikatti Afrikaan biyyoonni 50 plusiin tuni osoo takka taate maallaqa takka fayyadamtee afaan tokko naashinaali qabate ni gammanna. Arraan tana nuti biyya Ameerikaa keessa jira. Isteeta nuti keessa jiraannu kana namni mirga keenya dhiibu hin jiru. Haati Oromoo maa ajjeefamti? Ilmi Oromoo maa ajjeefama? Haqni isaa maa diigama? Qabeenyi isaa maa saama itti Oromoon mirga fi gaafatte jechuudha. Kana gaafachuun ummata kana biratti madaqoota kana biratti biyya diiguudha. Kanaaf arraan tana mee ilaala. Warreen amma reefu isinii tarreesse akka caalaa bultume warra ani kriminaala warra Maammas Sa'id mucaa gurbaa warra Jimmaa san nama sadiin ajjeesanii ijoolleen taan dhiifama gaafatte. Kaan mana hidhaa jira. Gurbaa kriminaala. Saaliyaa Saamii afaan isiituun gaangistaran ture jette. Gaangistaran ture jette. Gaangistara akkam akka taateen beeynu Kanadaa keessa warra Kanadaa beekaa jechuun gaangistara akkam akka turte. Ammallee wallistoota biyya keessa akka taa'eenyu Tsaggaayee Danda'a namicha namicha jaldeessa fakkaatu san dhiifama naa godha rabbiin haa dhiisu. Tsaggaayee Danda'a biddeenni Oromoo furdaan osoo jiru maa kajeellaa dheeyxa warra Goldee Gabruu hiyyaan gaafa kaan Harargee keessaan kara Jabuutii geessan as deebi'ee arrammoo opiidoo guddaa taa'ee guddaa kana ta'ee achi naa taa'e. Sinii galee kun yoo maali biyya alarraan galle kun rakkattuudha. Qabsaa miti duraanuu rakkataa. Caalaa bultumee wanniif galee jenne duraanuu. Sinii galee. So amma khabiraatillee tokko akka leencoo eenyuti leencoo Abshoo Gurmaarree tanani sun wallisaa hunatti fakkaatu to be honest is not singer with me. An dhugaan isin himan.
annamoota hedduu odoo silaa gingilchinaan jaan silaa Oromiyaa Idolin banadha. Oromiyaa Idol banadheetiin wallistoota kana hedduu si silaa firing godhaa'u. There is too many of them. They don't even qualify. Wallisaa ta'uun safaadhaan seenaa. Wallisaa ta'uun kennaa barbaada. Is you have to be gifted tokko. Lammaffaa hayyuu ta'uu qabda. Namni akkanuma lafaa ka'ee waa walaleessu waa yadaleessuu hin danda'u. Garii immoo waan namni walaleessee yadaleessee itti kanne isaanuu tolchuu hin danda'u. Irra guddaan isaa koompitaraanii achi deemee koompiteraan sagalee isaa bareechee nu wallisaa gaafa achi madraka irra kootu boosii afeerranneeti kootu nu wallisenneen akka harreetti halaakaa achi madraka irra dhaabbate hedduun isaanii. Harabbiin uumaadhaan sagalee kanneef harabbiin uumaadhaan hayyummaa kanneef hawaa walaleessuu beeku biiti hara deemtu beeku hawaa hundi galteef osoo du'e garaa kanaaf hin gurguru jechuudha. Osoo namni jaalatamu namni yoo durumaan jaankii ta'uu baate yoo durumaan qoshaasha ta'uu baate namni durumaan yoo abbaa garaa ta'uu baate wallisaa usteetuma waan hin taane wallistuu nuti amma biltsiginnaa jala galtee tana nu lakkaa jechuudha. Addisuu Araggaa'u Qixaawu. Addisuu Araggaa'u Qixaawu madaqoon kun dhufee wallistoonni keenya akka Caalaa Bultumee akka Tsaggaayee Danda'a akka Saaliyaa Saamii laala waan inni na lakkaa'u. Abbush Zallaqa jara dila kan na lakkaa'u. Galatooma waan biyya teessaniif Itoophiyaan akka hin diigamne walliftaniif. Bar wallee jara kanaa kudhanan isaanii waliif fiddanii cuunfitan ji'a tokko asirra taa'ee namni kun kudhan hin laalu isaan hundee wal idaatan. Maaliif jechuun namni isaan tufee jira jechuudha. Hawaasni jara kana tufee jira. Arra hawaasni keenya hangana dammaqee jira. Oromoon gawwaasaan isaan. Arra walleen akka keekiyyaa yoo baase torbaan tokko gaage gahaa miti sanuu miileenaan laalaa jechuudha. Akka galaana gaaromsa miiliyoonaan laalaa jechuudha. Itti qaatafarii miiliyoonaan laala. Arraan tana guyyaa lamatti yoo san geetaa'uun haaf miiliyoonii laalamee jira. Gahaa miti. Sinigala gahaa miti. Garuu when you compare with this ummata garaa ifiitiif bitame ummata garaa ifii jala goree ka duraan sabboonaa jedhee namni jala deemu. Master Bilani janani janani nanu ani gaafuma saniin baree'u isa san. Master Bilani dhugaadha jette fayyaa argadhu. Arrahoo maaltu tuddi keerra si oofa. Because harki kee kriminaala jechuudha. Kriminaala waan taateef arraan tana bakki kun maali walgayitii mannahaara kriminaala jechuudha. Rakkataa fi rakkattu. Aktivistoota keessaayis warri galee amma fakkeenya warra akka tanakaa ni galee still inni qallabamu jira. Warra miidiyaa keessaa amma Prime Media Biraanuu Leenjisoo galfamee ture is not effective. Prime Media is not effective. Qarshii miliyoona 30 invest itti godhe Abiyoot Kaasaahun. Abiyoot Kaasaahun miliyoona 30 invest itti godhe nama 30tu laala YouTube isaanii nama 30 nama 40 laalaaf. So what's the purpose? Sababa saniif arraan tana Juhaar ari'amee sadaqaa kadhatu jira. Gurbaan mataa dinnicha hangaasaa fakkaatu mataa muluu achirra taa'ee wannaa godhu akka gaazexeessaaf godhu sun sunis rakkataadha asirraa gale. Arra sunis rakkattee achi waa kadhatu jirti jan ari'anii. Because economy hin jiru jechuudha. There is no economy. Maallanyi isaan kana kaadiroota kana isaan danda'u hin jiru. Sinigala. Kanaafuu jara keenya lubbuu gaafa isiin baatun beene lubbuu waggaa 60 40 50 jiraattaniif sirna nama nyaata sirna immiyyee Itoophiyaan hin diigamjee takka Oromoon gaafa Haayila Sillaasee gaafa Mallas Zeenaawi gaafa dargillee sabni Oromoo akka Oromootti akka amma salphatee xiqqaateen beeku. I know it gaafa madaqoon tun dhuftu qabsoon tun akka ulfaattu ni beeynaa jechuudha. Gaafa kun dhufu maallaqa waan argate hunda kaadiree fi rakkataa fi rakkattuu ala kanaa galte fi miidiyaa irratti invest godhee jechuudha namichi. Namoota waggaa 30 Ameerikaa keessa ta'anii jireenya ifii jijjiiruu dadhabanii jechuudha. It's shame. Waggaa 20 waggaa 30 biyya alaa Awurooppaa fi Ameerikaa kana ta'anii
jireenya fi jijjiiruu dadhabanii shoortikatiin taajirra jaanii galee jechuudha guddaan isaa. Nuti qabsaawaa nu jaambarsanu. Piraamiidira tattaaniiti wal guurratanii akka Amin Jundii kunii fi akka Tanakaa fi kun asitti gaafa biyya alaa turre oggusa dhiqannaa maali bishaan waan dhiqannaa amma baaldii dhiqannaa. Ati mana baaldii maaliin dhiqatta waardiyaa jahaatu mana fincaana dhaabbatee seegaa yoom takkaa baaldii dhiqatte nama baaldii dhiqatu waardiyaa jaha eegaa. Nama baaldii irraa bishaan dhiqatu waardiyaan jaha mana fincaanii dura dhaabbatee eegaa. Kanaafuu laala sirni kun gama diigamiisaa deemaa jira obboleeyyan kiyya dhaggeeffadhaa sirriitti. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Biltsiginnaan umriin qabaattu amma booda. Biltsiginnaan beeytanii dura tokko manni utubaa 4-5 qabu gaafa utubaan jabaan tokko jalaa jige manni san booda maal ta'a hanga utubaan sun jala deebi'u jechuudha. So manni erbee maaliitiin jaarame gaafa waraabessi yuuse ni diigamaa jaan. Biltsiginnaan akkasii jaaramte jechuudha ammaan tana. Oromoo keessaa nama hayyuu tokko habitamuuf dhaban jechuudha. Hagaleelleen kaan mana hidhaa seene kaan dhiisee deeme. Wallisaa keessaa hoo rakkataa fi rakkattuu ka jireenya fi jijjiiruu dadhabe san qofaa jala gale. Aktivistii keessaa illee kaasitti kiriminaala dalaguu ture kaasitti duraanis basaasa ture san qofaa jala galee jechuudha. Jarri kun wanni Abiyoot Kaasaawun if marse biyya keessaa immoo akka Addasii Waraggaafaa warra madaqoota jechuudha. Akka Abbuu Zallagaa kana fa'aa jechuudha. Warra Itoophiyaan arra Oromoon jechi Oromoo jomboo afaan jara kanaati. Taayitilli isaan nu baasan Itoophiyaa. Itoophiyaan hin diigamtu. Itoophiyaan maarreen taatu. Immiyya Itoophiyaan akka nuraan ta'u jenna. Who cares? Immiyya Itoophiyaa who cares? Immiyya Itoophiyaa hin feenu nuti. Yoo wal taane sablammoota ni jiraanna if duraaf. Walii gallaan ni jiraanna. Garuu dura nama ifteetu namaa ta'a. If hin taane osoo if hin taane maal namaaf jenna nuti. Osoon Oromoo ifiin hin ja'in osoon Oromiyaa hin taane Itoophiyaa osoon Itoophiyaa hin taane Afrikaa it doesn't make sense. Isa qaxxaalu kun. Waan seensi namaan kan hin bara. Nama mana ifii jaaratee nama mana ifii qabuutu nama mirga ifii kabajisiifateetu waa'ee Itoophiyaatiif rakkata uummata biyyaatiif. Biyya hayyuu nyaattu biyya sooressa ariitu biyya. Biyya beekaa keessatti hin barakanne ta'arrallee Oromoo nyaattu tan gabbanne tan quufne tana Itoophiyaa jabeessinaa Itoophiyaan hin diigamne ni diigamti maan diigamne. Itoophiyaa wahii bar Itoophiyaan hin diigamtu gaa joononni maaltu fakkaata beetanii waanuma akaafaa takka doozar takka dongoraa fudhatteetuma kaanee lafa qonnu Itoophiyaa diiguudhaaf. Lafan qonnu bar Itoophiyaa diiguun kan waar diigamtee bar. Isa waar lolaa jira bar amma. Ilmi namaa dhuquun ilmi namaa du'uun mallattoo diigamuuti waan biraati. Mallattoon diigamuu tokko kana. Ka'anu du'a madaqoon ka'aati isin ilmaan Oromoo qulqulluun ka'anu du'a. Ka'a kumaatamaan Itoophiyaa seef nu godha. Amma durallee waggaa 150 isintu seef godhaa ture ammallee ka'aati seef nu godha. It's not gonna work hin dalagu. Amma booda qeerroon bakka deemtu ni beeyti. Waraana bilisummaa Oromoo bakka jirtanii waraana bilisummaa Oromoo jabeeffadha. Warri biyyaalleen qeerroonis haga dandeeysan galtanii waan hin taane diha irra du'urra ummata gaarbeeja ala kanaa galte. Madaqootaa fi gaarbeeja warra ikonomii kiraayisii ikonomiitiin ala kanaa galteef lubbuu teessan qaalii geestanii hin dabarsina. Sini galee? Kanaaf Itoophiyaan wayyaaneen isin dhiiftu haga faannoo sallaal cafeeyxee likkii galchisutti isin isin teessu wayyaaneenis. Oromoonis jabaadha asii. Maaliif Abiyyi bakki takkitti inni abdate Oromoo irraa abdii muratee jira. Oromoo keessaa hayyuu tokko dhabee jira. Oromoo keessaa nama jabaa tokko dhabee jira. Oromoo keessaa wanni inni walii guurate abbootii garaa rakkataa fi rakkattu fi madaqoota wanni inni walii guuratee bira taa'u. Tuni Oromoo irraa waa takka achisiisitu. Qarshii miliyoona 30 miidiyaa OMN'tiin jise jee Prime Media. Wow! Prime Media kajoo tokko bane Prime Media. Arra OMN guyyoo waariyoo faana ma 5,607 taa'ee ilaalaa jechuudha. Prime Media wanna jira wala feertu kolkolle rakkataa fi rakkattu. Wala feeran YouTube irra ogaa haan nama 30 ilaalaa jechuudha. It's gone. Miliyoona 30 invest itti godhame. Ay saram. Saniif Juhaar ari'an arraan tana. Gurbaa Juhaar jaaniin amma wanni ta'e kana
خنا فريان وان براتي متي because there is no budget مالك نينجرو prime media is not gonna work it's not effective إنه ما تقول له فيسبوك وما تنخاسن الرؤية prime media تقول له دقيقة سوري قال أنا سوري اللي ناري أمي جراج مالف سوري اللي ندلي نيجو أما جا خاكا سالي أسامي خاكا لينشو عبد الشكور خاكا شالا بولتومي خاكا تجاي دندا خاكا ماري بكا all this كل ندلي تنوغام ولي دوفته أورمو ده ميسيتي جان ها جرى خنا أورمو لالو ديست أورمو نما مدايسي هوكوف نبيت جرى خنا أورمو توفته جرتي بكا that's it إرجع جالون ده سالي أسامي سيربا ميكا باستي وقتك أباي بافتي وقتك أدوا بافتي شالا بولتومي أكسي سيربا سدي موافور باس سجاي دندا نو باس رايا ميسو ما جت سن تكاتون دقيني ما شو أمان دقين ها نو باسن nobody pay attention why because ni beina ga nuti bakka madan teenya jirtu ni beina bakka dhugaan teenya jirtu ni beina khanaaf hin dhaggeeffanne kolkollee namni hin dhaggeeffatu khanaas amma yeroo booda ni tufa ni ariyatana hunda maaliif jennaan is not effective keekiyyan hootu yoo wallahi keekiyyaa barbaadan fooqii fi V8 khannaa hootu ni jaaniin hootu sirba kana dhaabi yoo jaaniin hin dhaabu garuu ha warri amma inni qallabutuun immoo sirba keekiyyan amma baasee miliyoona laalee kana hurnantun percentii 5 isaanii laala namni tuffatee dhiisaa jechuudha. Nama waan inni nyaatu beekan waan inni haguun gaafatanii jaan. Kanaaf ati juntaa jinni jaan kaa je'iiti abiyyoo kaasaan wajji dhaabbattee maarreefaa wajji dhaabbattee sila akka sirba keessan dhaggeeffannu feetanii kolkolleen. No, it's not gonna happen. So kanaafu jara keenya abiyoot kaasaahun utubaan isaa utubaan dinagdee jalaa cabee jira jaalattanii jibbitanii utubaan ikonomii jalaa cabaa jira warri amma isa jala oriitu tun warra ganamaan jalaa gale tokko malee warri jala oriitu tun kun garee ikonomiif jecha galte warra shoortikatii taajirra jettee galte jechuudha warra shoortikatii hiyyummaa baanaa warra biyya alaa kanatti hundisi leencoo baatii je'i amiin jundii je'i maarree je'i ati politikanyarraa haga wallisaarraa haga aktiivistii warri galee kun hundi warra jireenya keenya galleeti jireenya keenya jijjiiraa jedhaniiti maaliif asitti hin milkooyne akka carraa ta'ee carraa argatanii Ameerikaa Kanadaa Awurooppaa dhufan but they can't make it so asitti rakkachuurra Itoophiyaa dhayinee abiyoot kaasaahuniif harka tumne isaa wajjin wanni goonaa jechuudha. Akka Jawaarfaa warri hayyoonni immoo warri galee huno paasapoorras deebisanii akka isa haa ta'u wala Hamzaa Boronaa ta'u wala Shamsaddiin Xaa haa ta'u warri dhugaadhaa kun arraan darmaneedhaa keessatti gidira argaa jiran. Maaliif wanni isaan galaniif shoortikatii tujjaaruuf hin galle jirru kun qabsoo Oromootiif akka itti fakkaatetti tolanii akka itti fakkaate qabsaawanii gaafa yeroon gaafatanitti gaafa sirna san diiguun hanga madaqoon dhufee masalaala horee hinatinitti akka itti fakkaatutti qabsaa'ee jirru kun arraan tan asiin dhugaanii jiran arrallee dhugaa san qabatanii cichaa jiran jechuudha. Ijoolleen isaanii irraa hafte taan gaaratti marroo bira deemte jechuudha. Eenyu warri amma bilxiginnaa jala harkatumu kun warri bilxiginnaa jala dibbeetumu rakkataa fi rakkattu madaqoo warra ikonomii kiraayisiidhaa if dandamachiisuu gala jechuudha. Kanaafuu utubaan abiyoot kaasaahun utubaan dinagdee jalaa cabee jira. Prime media ni ari'ama. Prime media ni cufama soon. It's not worth it. Akkanuma maqaa firrattees ijoolleen. Because already miliyoona 30 itti invest godhe dhumee jira. Warreen gruupii ammaan tana dheengadde inni yaamee badhaasetun wallistoota. Nu wallee isaanii namni irraa dhaggeeffatu hin jiru. Wala Amaaraa fi Oromoo jidduu namni irraa dhaggeeffatu hin jiru. Tanaas ni ari'a yeroo xiqqoo booda. Maaliif there is no money. No money, no honey. If you need honey, you have to have money. Sigale? Activistoota akka tanaa kunis very soon is not going to be effective. Isa tooftaatti ari'anii jira isinii filma. Irra guddaan viidiyoon qophaa'ee fi taa'aa jira. Irra guddaan isaanii hedduun isaanii akka dhageenyetti jechuudha. Amma duraa isinii meetiin jira. Gaafa inni isin barbaachisu jaamu viidiyoon isaanii itti gadhiifama. Waa hedduu irra dalagamaa jira. Shira hedduu san qabaniiti saniin akkana lafan lafsiisaa jiran tana kaafa. Tanakaa guyyaa jimaa itti bitanii gaafa xajjii itti bitanii farshoo isaa dhugee jimaa isaa qama'ee mirqaanee shiishaa dhugee halkan gizee diriyaa wayii jala darban viidiyoon argu
security dhaan maaliif jarri insaa keessas waan tureef tolchanii waraabanii lafa kaa'anii jechuudha. Gana waan takka ijaa gurran qabu bilchiginnaa malee. Jara kaanis akkasuma godhan. Irra guddaa warri akkana asirra afaan bantutun taasirra haala haqtutun akka harree haala haqtutun warra already seetaap tolfamee tatta'aa jiru jechuudha. Anytime yoo isaan ni afana gatna jaan hunoo wayisitti gabbaafnaa jaaniin. Anytime way goona jaan hunoo wayisitti kanas jira. Kanaafuu akkanatti khasaaranii jechuudha. Kanaaf amma warri galee kunis warra bilchiginnaa wajji du'uuf qophaa'ee jechuudha. Gaafa bilchiginnaan dute warra hojjetu. Diplomaasiin hin jiru, diinagdeen hin jiru, waraanni galgalaa ganama khasaara. Within 1 week namni waraana abootaa waraana kana huccuutti na hixanii olin oofina osoo jennu 50,000 huno. Baatii tana keessa 50,000 ol dhaban jechuudha. Liyyuu haaliin Oromiyaa akkasitti wayaa dila san uffattee dheeyitee taan harka kan ta'e taan dhumte. Haya. Arrallee namni ilmaan namaa ibiddatti guuru jira. Namichi madaqoon kun ilmaan namaa ibiddatti guuraa jira jechuudha. Furumaatan fide jee. Kanaafuu jara keenya jabaadha artistoota keenya jajjabeessa warra YouTube banatan YouTube isaanii like share godhaa fi waan biraatii miti. Dhaamsi isaanii itti laffaan dhaamsi isaan itti laffaan kun dhaamsi isaan akkanatti itti dadhaban kun akka ummata Oromoo bira gahu osoo xiqqoo sakandii takka irraa hin buufne originaaluma organikii sana akka namni keenya nyaatu sirba isaanii YouTube isaanii subscribe godhaati babal'isaaf. Miliyoona 2,510 akka laalamu godha sirba wallistoota keenya qabsaa'ota keenya jechuudha. Warra immoo abbootii garaa warra qarshiidhaaf bilchiginnaa jala galtana warri dur like gootan leen dislike godha jechuudha. Warri dur subscribe gootan leen subscribe irraa kaasa. That's it. Irraa kaasa. We don't need them. Ma obboleessa kiyyan ta'an ma ilmoo haadhatii ta'an I don't care. Osoon nama haa caalu ajjeese. Nama Jawaar Mohammad akka Jawaar Mohammad hidhee bira taa'u. Nama ilmaan qeerroo Oromoo guyyaa adii in 21st century namni addabaabaa irra nama dhaabee nama ajjeesuu dhiise kanatti nama sirna kana jala namni galu takka madaqoodha, takka rakkataadha, takka ikoonomiidha, kiraayisii dila takka qabaa jechuudha. Nama rakkataa fi rakkattuu qofaa gala jechuudha sirna kana jalatti. Kanaafuu jabaadha artistoonni keenya good job isin wajji jira. Akkuma isin hinjee oowwumatti ogaa artistoonni keenya dhufan please irra deddeebi'aa sirba isaanii daawwadha. Irra deddeebi'aa like godhaaf. Irra deddeebi'aa subscribe godhaa. Kan godhin hundi godhaaf. Immoo kriminaalaa fi kan bilbilu jirtaa dhaabi siin argaati. Silkii karaa kaan jala kaasuu dinnaani asiin bilbila. Sini gala. So warra artistoota keenya ani immoo haganaa huu xiqqoo deemtanii jirtan gahaa miti. Humaan jennu. Dur asirra teenye waggaa 5 teenye nama 100 nu laala sirba afaan Oromoo. Arra immoo 7 takka miliyoona geenye jira. Let's work more. Nuti nama hedduun sirba dhaggeeffadha. Hiikaa isaa sirri dhaggeeffadha. Maal jaa ergaa maal qaba? Haaji Xinxalaa akka caffeeraa mis kun asirra taa'ee sa'a meeqa haasoyne waggaa takka waan nuti haasoynu waan nuti haasofnu isaan daqiiqaa 6 keessatti cuunfanii isinii fidanii akkana afaan isinii kaalaala. Isinii galee nuti yeroo kana maal gochuu qabna? Maaliif wallisaan qabsaawaan 5 arraan tana kilippii 5 yoo wal cinaa baase 5 like godheetiin oolaa jechuudha. Warraan amma dura subscribe godheef hunda isi an subscribing godhaa jechuudha. Kanii like godhaan liking godhaa jechuudha. Hilaalu akkana kilik godhee ilaaluuf jechuudha. Nutu isaan qoyse. Gaafa san Abiyoo Kaasaawun if jalaa jechuudha. Already ifiifuu harkisaa qaqqallatee jira. He has no money. Maallaqni irraa dhumee jira. Oromoo jabaadha abdii muratina. Arraan tana qabsoon teenya erga oowwitu fallaanaan qabbanootu harkaan nyaanna jennee erga didan erga Itoophiyaan Jawaariif hin tahin erga Itoophiyaan Baqqala Garbaa ummata kanaaf hin tahin naaf isiif hin taatutti Oromoon arra karaa dhugaa karaa fallaana deebitee jechuudha karaa oowwaa sanii deebite. Kanaaf haa jabaannu ummata qabsoof gaaratti gale kanas haa jajjabeessinu bira haa dhaabbannu. Ta'asirraa ta qabsoon sararra jirtu immoo akka addan dhaabbanne itti jabaadhaan isin ijaa fayyaa argadhaa. Thank you so much Yoosan. Arraan tana deebisaa kan nu jirti hundisi
wallee zamana kana torbaan kana yoo keessattuu torbaan lamaan kana ijoolleen teenya wallistoonni keenya ibidda tufaa jirti. Ibidda tufaa jirti. They know it. Oromoon gaafa wallisaan ka'ee ibidda tufuu eegale. Gaafa ibidda tufuu eegale they know it. Ummata Oromoo akka dhaabuu hin dandeenye ni beekan. Abiyyi namni inni sodaatu amma jara wayyaanee san caalaa Oromoon lafaanatti hin ka'inidha. Wanni inni sodaatu. Sini galee kanaafuu jabaadhaa birraa yoo jiraanne birraa wal agarraa galana gaaromsaa jeesanii dubbiin jajjabduudha. Utubaan diinagdee jalaa caccabee jira. Utubaan security jalaa caccabee jira. He has nothing. Amma waanuma asirraa ololtuuf footoo fi ololtuu malee he has nothing. Dhumatee jira. Mindaa baatii lamaa sadii gaafa namarraa murte ummanni fiifuu ummata arra ka'aa jetteeni dadhabde kana boru gaafa kaan taaziyaan mana isa galtee taaziyaan mana sharaan mana nama hundaa dura dhadhaabbachuu eegale. Gaafa mindaan namarraa kutamuu eegale. Hunu amma akaawii qamadii faa nama kadhatan manarra deemanii akaawii qopheessina jedhanii waraanaaf. Can you imagine? Waraanni deemee dadhabee qawwee fixatee sangaa dur sangaa geessan amma dhiyoo tana qamadii faa walitti guranii akaawan jedhan. Mana namarra deemanii qarshii kadhatan. Mana namarra deemanii kana nuuqannaa biddeena dirqoosha godhaa kana godhaa waraana nyaachifna. That's it. Waraanni ikonomii fedha. Ikonomii saa godha waraanni ikonomii xuuxa akkanatti. Amma waraana nyaachisa moo tanakaa garaacha tanakaa san guutame. Tanakaa akkasitti coomee garaa guddasanii fi taayee garaa gudda kana garaa guutamaa fi waraana kana nyaachisa. Fixee maallaqa. Kun amma mallattoo prime media amma Jawaar san ari'uun mallattoodha. There is no budget. Boru tanakaan isin qabu jechuudha. Sini galee kanaafuu ammaan booda diinagdeen Abiyyi harkaa kuttee jirti. Jabaadha Oromooti. Qabsoote san finiinsa jaalmarroo ol qaba. Waraana bilisummaa Oromoo ol qaba. Qabsoo bakka jirtanii finiinsa. Miidiyaa irrattis qabsoon akka addan dhaabbanne warreen laayivii haasoitan hundi keessan jabaadha akka duritti amma ibidda finiinsuu qabna. Amma qabsoon kara fal'aanaa deebitee jirti. Shawaadhaan, Harargeedhaan, Arsiidhaan, Baaleen, Gujii, Wallaggaa bakka hundaa qabsoon finiintee jirti jechuudha. They try everything addan caccabsuudhaaf. Balleessuudhaaf they can't. Arra matootii qabatan jechuun matootiillee qabatanii dadhaban jechuun. Hin ta'u wanni kaansar wanni abaa'oo jaa wanni woboo jaa wanni alaabaa adda bilisummaa Oromoo abaa'oo woboo wanni jaantuun kaansara osoo opiidiyoollee taatisi keessaan baatu. Sini galee kanaafuu jabaadhaa qabsoon teenya itti fufti. Qabsoon teenya yoo akkanuma rincicinee hujara keenya. Abiyoo Kaasahuun tana itti naa jala naa mura. Tana jala muraa beeka. Nama mileen 120. Nama mileen 120 qabatee harki 50 mindaa mootummaa nyaatu. Asiin waraanni burkuteessaa jiru. Asiin dippiloomaasiin zeeroo ta'ee embaasii cuccufee jiru. Amma biitti kara waraana deebitee jirti. Itoophiyaan hin diigamtu isin hin jaan bara. Itoophiyaan hin diigamtu hin jaan. Galgala ganam Itoophiyaan. Maal Itoophiyaan diigamu jirti? Is in process diigamu jirti. Kana achi maal feeta? Hay. Arra Amaaraa fi Tigreen akkana wal fitu jirti. Karaa Beenishaangul lolaa jira. Karaa Afaarii fi Somaalee lolaa jira. Naqabaas yaa waa'ee gullichaa dubbadheen jira. Ajandaan gullichaa dabree bar. It's gone. It's not gonna work. Sini gala. Kanaaf biitti Abbush Zallaqaa dhaggeeffadhu. Madaqoo dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ilmi Oromoo osoo akka fedhellee ta'e osoo ilmi Oromoo du'u Itoophiyaan hin diigamtu hin jedhu. Itoophiyaan tiyyinarraa hin diigamin hin jedhu. Maali Itoophiyaan? Itoophiyaan tuni maali? Akkamitti diigamti Itoophiyaan? Itoophiyaan bar waan dongoraa fuudhanii akaafaa fuudhanii addaan babbaqeeffatanii miti bar. Ilmi namaa kumaan du'aa jira. Arra kumaatamaan du'aa jira Itoophiyaa keessa ilmi namaa kuma ganamarraa kuma ilmaan namaa fuutanii yuunifoormii hurso marsaa afraffaa eebbisiiftanii ilmaan namaa huccuu burreetti haa'uun huccuu namaan hin loltu. Ijoolleen lolteen beeytu leenjii tokko namni ji'a 6 fudhachuu qaba. Dura dursoo ummata sammuu isaanii akka gaariitti hidhuu qabda waraana kana. Erga hiite booda leenjii cimaa kan itaaf. Ji'a 6 haga waggaa takkaatti fudhata waraanni jabaan tokko. Arra hursoo keessa dheenga 7 ijoollee xixiqqoo ijoollee amma lafaa kaate. Huccuutti haanii gaggeessan taanni dhumte harabbiin midhaanii fi bishaan keenni jiraata ja'uun harka kannatee jalaa bahaa jechuudha. It's not gonna work. Sini galee kanaafuu abiyootiin kiyya
dhaggeeffadhaa isin irraan cufaati sorry yoon isin dheereesse haasoo dheeraan danda'u ajiitiin xalaani na dhaggeeffadhaa Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 sababni itti lole ta duraan dura Raashaa duuba ture yeroon sun yeroo Cold War'iti yeroo Ameerikaan kapitaalizimiin sooshaalistii caccabsu ture san kanaaf 1990 mana 90 jiddu biyyootiin sirna Raashaatiin deemaa turte kooministii turte tun hedduu isaanii Ameerikaa tanaatu facaccabsee jechuudha gaafa san Mangistuu Hayilamaariyaam namni duuba jiru ummanni population Itoophiyaa miliyoona 50 ture haafi arraati lafti quufa turte midhaan arsii hun Itoophiyaa walgaa qamadiin arsii qotamtu Itoophiyaa guutuu ni nyaachifti gaafa dargisan kana gubbaa Mangistuu Hayilamaariyaam Raashaan qawwee galgalaa ganama gargaarti sinigala arramo Abiyoot Kaasaahun mee formulaa kamiin osoo ifiifuu koronaan biyya addunyaa tana girgireessaa jiru ikonomiidhaan mee akkam godheeti Abiyoot Kaasaahun Raashiyaan duuban jirre Raashaalleen dhengadda araaran isin jiddu buusaa jetteen Turkii bira dhaqe araaran isin jiddu buusaa boodarra my brother Africa jee karaa Afrikaa as deebi gize as deebu Afrikaan Ruwandaanis akkasuma jeen yaaba ummata waliin ficcisiisiniiti I think dubbiin teetuun toltuu miti jeen namichi Ruwandaa dubbiin teetuun hin toltuuti hotti yoo fedhe anaa mana sii kan araara buusi jeen inninis ka Ugaandaa sangaa gaafa gurguddaa san qaba yoo loon kanneef malee walaa droon walaa qawwee anta qabu diktaatara ka Ruwandaa sun sinigale kanaafuu Abiyoot Kaasaahun akka Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa dheeraa loluu hin danda'u Mangistuu Hayilamaariyaam warri humna lamaan lolaa ture Shaabiyaa fi Wayyaanee lolaa ture gaafsa waggaa 17 humna qaba ummanni akka ammaa kanaa miti booda dadhabnaan innilleen beeraa ijee ummata ijoollee kararraa qabee erguu eegale akka abii kanatti manguddoo mudhii ispoortiidhaan mudhiin kunne takkallee gaafa kan beeraa ijeetuma ijoolleen waggaa xiqqoo lafaa kaate fuudhee kute ilmi dhiiraan guddatu haadha jalatti waggaa 17 at least innilleen kasan godhuu danda'e yeroo san population Itoophiyaa miliyoona 120 osoo hin taane miliyoona 50 gad ture jechuu gaafa isaa san gubbaan dubbee qaba diktaatarallee ta'u dubbee qaba Raashaa qaba as kanna mee Abiyoot Kaasaahun diktaatara isa gargaaru jiru as kanna hin qabu dubbeen qabu that's why he cannot survive long kanaaf akkana maraachuu jirti kaadireentiyya haga Mangistuu Hayilamaariyaam loluun danda'u arra waraanninis akka gaafa duraasan waraanni bilisummaa Oromoo gaafa dargii lolu san humna durs caala arra qabaa jechuudha arra waraana 30-40 qabaa jechuudha qeerrootan ta'if beeytu ummanninis arra ka'if beekuun lafa jiraachuu hadammaqee jiraachuu it's not easy for him jara kana keessa dabruun it's not easy kanaaf economiin kutte waraanni xiqqishoo survive godha hanga akaawii kadhatu mana namarra deemee akaawii kadhachaa jira mana namarra deemee biddeena durqoosha kadhachaa jira asan gubbaadhaan bar deemanii qawwee tana bar akkuma nama Uber delivery Uber geessanii deebi'anii bar gariin Uber godha gariin harabbiin kutte jeen achuma kuta kaan wanni ta'a jechuudha kanaafuu jabaadha artistoonni keenya thank you so much sirba qabsoo akkuma amma itti jabaatan kana nu jabaadha nu gadhiisa taanammoo tanii isin dhaamu fedhu keessattuu warreen YouTube warreen akka keekiyyaa kunfaan warreen akka galaanaa gaaromsaa warreen akka ittiqaa tafarii kunfaan warreen YouTube mataa isaanii banatanii gadhiisan kun sababa isaan banatanii gadhiisaniif sirba qabsoo waan ta'eef banatanii isin immoo wanni isin godhuu qabdan maal gochuu qabdan subscribe godhaaf like godha view isaanii irra deddeebi'a laala irra deddeebi'a share godhaaf maaliif dhaamsi keessan akka waan isaan baasan saniif bakka hunda ga'uuf jechuudha abbootii garaa immoo dislike godha and subscribe godha that's it kuchiisa akkasitti kanuma baqa kanaaf jabaadha dhadhaan aanan diroon raafamu jirti gaafa raafamtee dhadhaan raaba yoo raafamin dhadhaan hin bahu kanaaf akkana raafamu jira taayyee dongora wanni akkana isa raasu jiru madaqoon akka eenyu maqaan isaa Addisuu Araggaa qixaawu wanni akkana isa raasu jiru economic crisis warra ala kana galte wanni akkana isaan raasu jiru because it's shaking utubaa shake godha jira amma tanaaf imiyya Itoophiyaan hin diigamu imiyya Itoophiyaa wataadara khiyyaaf ni lola wataadara khiyyaaf imootaan lola imiyya Itoophiyaa je tokko sas bee ile imiyya Itoophiyaa imootaan loje ay way gara ani bar budaadha bar waa meeqan beeka waa meeqan nama keessa argaaran wallahi an namoota hedduu tokko waa meeqan keessatti argaa beeta durumaa nama gari akkanuma jinniinti nadiddi akkanuma laaleen nadiddi jinniinti an nama hayyummaa namaas akkumatti nama keessatti arga walleessota kana keessaa illee gawwaas akkumatti ilaalee beeka
ለሚዬ ኢትዮጵያ ይሞታል ሁንስ ኢትዮጵያ እንደዚህ እንሆናለን እንጂ አይ ኪሳራ ያቡሜ ኦብሳ ረቢ ኦብሳ ሲናኸን ዮ ጨልስተኒሁ አብይን አማን ቦደ ኢትዮጵያን እንኻቱ በቃ ኢትዮጵያን እንኻቱ ጃለተ ጅብት ኢትዮጵያን እንኻቱ ኢትዮጵያን ዲገሙ ጅርቲ ኢትዮጵያን ዲገሙ ጅርቲ ከናቺ ማለ ሃይ ኢትዮጵያን ከነ ጫላ ዲገምቲ ዲገማ ጅርቲ ወራና በር ወኒ ዲጋ ጅሩ ወራና ዲጉ ጅራ በር that's a part ኤርትራን ወጋዲ ደምድሩ ኑራ ሁቴሚ አረ ትግራይ በአማራ ወልፊታ ጅራ ቤኒሻንጉል በአማራ ወልፊታ ጅራ አፋር ሶማሌ ወልፊታ ጅራ ስኒገለ ኸናፉ ኒዲገምቲ ዮ በርባዴ ሰባብ ሰለሞኒ ወሊገለ ወሪ ገመክ ይባሁን ዮ ወሊገለ ኮንፌዴሬሽን እንጅራቹ እንደኛ ረኮን ቀምኑ ኑቲ አፍሪካ ጆ ጅራኔ ለረኮን ቀምኑ ገሩ መደቆኒ ኦሮሚያን እንበርባችፍቱ ኑን እንጀይና ያ ኦሮሞን እንበርባችሱ ካከ ብራኑ ለንችሶ እኔ ኦሮሚያ ፈረሰ አልፈረሰም ምንም እንትን አያረግኝም መደቆ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ፈረሰ አልፈረሰ who cares ጃ hinto never is not gonna happen jechu khanafu jabada qabson tenya itifufti wala garra jabada sininjanna wallistonni kenya thank you so much all of you warren akkana turkitani artani baftan jechu jabada Ola nurra ekdu nana jana machako nana oh nana kamachi harre kana bana ya kamachi harre taye dongora bana sirbicha gama kaba kana fana ragadun madanu qaba sirbicha gama kaba ya wombade kaba madago na thank you guys see you maduga beku mama nahida ola Arrici banu kan arrici namanya betul arrici ini banu kan abar malif farda farstani nutio harrota nu farstani ja arrici bullo ya bullo ki ya bullo ah bullo ya bullo ki ya bullo Saya matan Weber. Akana naga natura. Thank you so much guys.